Nyaadhu an qonkuma tanaa'u. Ish nyaadhu kam. Abo maaligaa maraatuun ta'e dukkanaa fi goobana sikkaate ennaan amma zaa duraa fi zaa booda sikka ho'ee galte. Reefu naguman qabdu maal taate? Maal saboo maraatu naan jetta hin dhageessu ati dubartoota hijaaban barumsa barachuu loorkanii. Hayi boosiin narra fayyaa qaba akkam eeysatti silaa? Bo'aan maalittiin beeka dhiyoo tanaas finfinne dhoorkanii arraas kunoo Aksum Tigraay keessatti itti jiranii miidiyuun fattanamne jaanjoolleen suni. Hayi aboo dhugaadhee siin narra fayyaa qabaawi. Maali rakkoon ijaabaa kadhabaniif barnoota sattarachuun badiidha kabajaa qaamaa boota. Nuti seeran cabsinu karaa feetaniin kootta hijaabaas ni uffatti ni baratti barnoota. Tanaan yaaddaynati dubartootuma keenya gorfanna. Biitti kaleekka malee simatte sahaabaa sun. Arra maaltu dhufeenii kaate hijaaba duuluun. Haynikkuma walirraa qaatii walaqa dhiifneta magaalaa Aksum. Sirri jette saahiba kiyya. Nuti dirijjitiif dandeeyse nu laallatan malee naman laallannu dubartootuma keenyaaf dhaamsa dhaamna. Yaa dubartii muslimaa tadiin kan kee jaalattu dhugaa kana dhagahi osoo gurri si laalattu. Imaanaan qalbii jiisee diinirra gassi dhaaba. Dirqama ta'uu beeke uffachuun kee hijaaba. Qaama ifii tiifachuun mallattoo beekumsaati. Hijaabni dubartootaaf waardiyaa eegumsaati. Ajaa'iba! Barcumaa fi ulfina abbaa'if jala kaaya. Dubara muslimaatiif hijaabni beeki faaya. Gurguraaf gabaa baafnaan muuzii qolli quncaatu magaalaan bituu dhiisi tola nyaachuun jaalatu. Tiitichi balfa barte irra qubachuu feeti. Raqat darban malee maaltu fedharee falti. Gamoon girdoo hin qabne manaa miti hawaadha. Qaama fi sattarachuuf hijaabaatu dawaadha. Qe'ee dallaa hin qabne abbaa fedhee weerara. Qaama qullaa fi gullee shayxaanirraa geerara. Qaama fi sattarachuu diin keenyaan nu ajaja. Hijaabni miidhagina, hijaabni barkabaja. Mallattoo qaroomuuti qaalii ta'uu akeeka. Gatii haadha hijaabaa beekaa qofaatu beeka. Obboleettii akhiraa siin gorsaana dhageeysa. Ibsattaratta taanaan bakka ulfinaa teeysa. Akka hayawaanaati warri qullaa fiiganu. Warra arra jaaranii boru bultii diiganu. Warri if bareechuudhaaf ifirraa fuudhan suuraa. Harkaan if rakisheeysan kabajaan qaban nurra. Sadarkaa tee ol fuudhee bakka ulfinaa si dhaaba. Yaa obboleettii muslimaa hin baasin kee hijaaba. Arraaf bor si milkeeysa hordofuun sunnaa nabii. Kan uffattu hin baasin kaanis arra jalqabi. Adaraa. Arraaf bor si milkeeysa hordofuun sunnaa nabii. Kan uffattu hin baasin kaanis arra jalqabi. Sadarkaa tee ol fuudhee bakka ulfinaa si dhaaba. Yaa obboleettii muslimaa hin baasin kee hijaaba. Assalaamu alaykum habiibi. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bootee isaa baate dhiyoo tana biyyan jirtu. Aboon dhiyoo tana turistiin ta'e deemeetiin gaara daawwachu jira. Gaaraan daddaawwachu jira iddoo tana. Ajaa'iba rabbiiti. Mee maal fagarte gaa? Osoo daawwattuu daawwiin ta'e mee maalirraa nu ibsuu dandeeysa? Ajaa'iba! Osumaan gaara keessa deemuutiin gaara keessa osumaan deemu jiru akkanat deemee lallaaluu leenci tokko nat dhufee anumaa daawwiif gaara keessa deemu jiru leenca kana dura fiigee osoon fiiguu eela tokko dhaqee eela kanatti hoggaan dhaqu eela kana muka tokkootu gubbaachi jira. Hoggaaniifin muka kanarrachi dhaabbadhu. Eelli gannaan kute haada tokkootu muka sanitti hidhamee achi keessa garrarra'u jira. Haada san qabadheetuma irra gashorroqe. Achi leencini na gubbaachi deemu hideetuma afaanuma eelaa kanarra nannaannawa. Waan na mudatemo
meettu maniis rabbumaa beeka. Maaligaa bargaan xabiyaatiyyatti nama dubbii cicciruun fadhu. Awoo meetti dhiisaka tasanii wayinatti hafteemi. Achiihin leenci afaan eelaa kanarra kan nannaannawa haada qabadhee irra gaddeeme akkumaan if jala gallaalettiin hubaabaan guddaan kun ha afaansaa eela kana gamaa fi gamana bahu. Gamaa fi gamana tuqu arrabni kanatti eela keessaa ol garagalee kata afaansaa san keessa akkumaan if jala gallaalettiin kan arke leencina gubba naanna oliin deebi'etti gadiin bu'atti afaansaa keessaan bu'u. Kana osumaan akka jiru hantuunni tokko firii lama nat dhufe adii fi gurraachi rakkoo gubbaa wayinatti haftee mimee eegika. Hantuunni kunis gurraachi haadaan qabadhee jiru kana achi deemeetuma qat godheechi kuta. Adiinis duubaan dhufee qat godhee kuta. Ammaas as deebe gurraachinis qat godhee kuta. Ammaas adiinis qat godhee kuta. Rakkoo gubbaan na mudatte moo rabbumaa beekameetti dhiis. Laa ilaaha illallah. Yaa habiibi waa sitti nafne ka. Achi booda hoo? Achi booda ka lubbuun tunis na rakkattee akkaan ta'uu dhabee hantuuta haada ciru jira. Leencaa na gubbaa nannaanna'u jira gadiin kutatti afaan hubaabaan na jala jira. Kanumaan rakkadhee dhiiroo lubbuu tiyyaan akkami yooniin ammaan tana haanni kun asii naan cite afaan hubaabaa san keessaan bu'a. Haayaan silaa'uu nyaadhame je'ee anuma akka lubbuun rakkatee bakkaan seenu dhabe hirriibaa dammaqe. Atuu rakkachuun dhabdu bar wajjin manaamaa bar manaamattiin akkas ta'e. Kolkolo laalu jiite aja. Firaantii baanan saniitu akkana. Dhageeka hiikkeef keessaa qabdi kanuma dubbii mataa qabdeen fiiginiini. Achiihin hoggaa hirriibaa dammaqu deemee hayyuu gandaa gaafadhe akkanaan ta'e leencaan na ari'e leenca dura fiinaan eelattiin kute. Eela keessa hoggaan gallaalu hubaabaa jira maali rakkoon akkanaatu jee hoggaan gaafadhu. Leenci si jala fiigu san malakul mawtii naan jee. Haanni ati duraa qabatte san umriitee hangasii hafee naan jee. Hubaabaan qabrii keessa jiru san dalagaateetii naan jee. Eelli guddaan ammoo qabriiteetii hantuunni adii fi gurraachi guyyaa fi halkanii umrii teetirraa kan nyaachu jiru. Guyyaanis hoggaa dhufe umrii tee qat godheetuma kutaa hanga tokko. Halkaniis hoggaa dhufe umrii teetirraa qat godheetuma kutaa hantuunni gurraacha. Haayamee baasaan deemtaa warraan tana. Akkasittiin bookatti turistiin tiyya kuno waan tana mul'ifte laal atumma eegaan dubbii tana sitti haasa'uu eegalee fi arma jidduu atuu ka viidiyoo laalu eegaltee fi arma jidduu umrii teetirraa hanga tokko nyaadhamte bakka kaleen jirtu arri kee bakka boruun jiru if yaadadhu si jala jiranii malakul mawtiin rabbi si haa gargaaru habiibi. Subhaanallah. Wallaahi dhugaa kee jettee ajaa'ib. Wallaahi dhugaa kee jette. Akkasin nyaadhamu jira dhugaa kee jette. Rabbi nu haa sattaru yaa Rabbi nu sattari yaa Rabbi. Aboo halaal mee mana keessan kana keessa qarshii osoo mana haxaawaniillee buute taatu mee laallannu har'aa kumatti qabshii nu aggarte. Eeni laallanna haa maal waa rakkoo qabu. Ummaan tiyya laal seela lafaa jala kaayyatti laal mudhii irratti faayidhatti bakka isin keessan barbaanneeti fudhannee akkasitti bitannaan. Wayatiin kun anuma feetammoo mee deemna agarsiisi bakka isin keessan isaan wayii mana jiranii sootattiin laalee fuudhaa wayiin nu bitaa. Lakki tokko banan jiran laal kootu ni dhayina. Laal eega akkas taate akkaasiin jeeti abbaa kee hunda jalaa nuu fidi ummaa kee hunda jalaa nuu fidi
akkasitti walitti fidannee naati heddummeeffannee shaqaxa faadhaan dhaabbanna akkasit nuu fidi walitti qaqqabi tagarte hundaa'u amma deemta seelana jalaa sanfoona osoo tokko nun garre abbaa kee fi ummaan teetii osoo nun garre. Mucaa warra Ibrahim Haji. Fiqaala. Maal ilmoon irraa karaa isin jirtaasi? Ajaa'ib siin jaan. Ati dhugumaanuu bar ajaa'ibuma sanii ilaalaniituma sii baasanii. Maali waan akkana ilmaan namarraa karaa isuun asit deemte? Hattu. Maal jechuun ijjirtamma? Maal gorsu ijjirta mucaa san? Hibo? Lakki bara abbaa Haji. Ambar akkas hin jenneeni. Waan takka gorsutti hin jiru laal akkiniin jechuun hin jiru. Salaatii soomanii jechuun hin jira. Mucaan kee kun quraanaa sin qara'uumi. Akkanuma caluma jee akkanuma deddeemaa tapharra olaami. Saniin salaatii soomanii hin jeen. Malee waan biraa waa takka hin jenne laal abbaa Haji laal. Atoo bada bashicha. Kanamni akkuma barbaadetti olii gaxoof. Akkana siin jee. Meeqam siin jee? Himi akka inni siin jee? Akkana naan jee. Akkana naan jee. Boo wantatti deemnarraa qeetana. Arraboota qeetanna deebitee beekadhatti. Ajaa'ib baanan. Ajaa'ibuma qabdaa hoyi. Ilmaan unu jala balleessite. Baalage. Deemnarraa. Achuma dhaabnarraa. Ani sanirraa hin deema. Niin deema ani sanirraa. Qeete isa wayin kadhaa dhufeemi. Hannaafiin dhufe malee. Jechuun niin deeme sanirraan. Wayi. Deemnarraa baalagee wayi. Bayi qeetiyya. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota ajaa'ib miidiyaa inda Taajir Abaadir. Welcome to gara chaayinaalee keenya baga nagaan dhuftan isiniin jecha. Viidiyoon tun ka dalagamteef gorsaa fi malee taphaaf bashannanaa osoo hin ta'in gorsaa fi akka namurraaf gorfamee irraa ifeeguuf dalagamte inshaallah. Viidiyoo tana warroonni hannaa eegaltanii akkaataa ammaan tana viidiyoon tun itti dalagamte kana namaa taa jirtanis akka biraan namaa taa jirtanis hayni namaa haraami sirraan galu rabbiilleen dilii biraa hunda siif araarama haqa namaa siin araaramu yoo abbaa dhiifama gaafatte abbaanis ni sii gore malee. Kanaafuu if eeggadhaa. Garee koflaa kam jirtu? Nagaa qabdanii? Salaam naachuu gabadmaa? Assalaamu alaikum. How are you? Afaan garumaan beekaa yoo feetan naariyuum. Amma oduu lama lamaaniin oofa. Takka addan kutuu hunda ittiin fufa. Asumanne gaatii qorafeen dhufa. Oduu itti fufuuf guyyaa lamaafam. Kaartoonni gurguddaan akka addunyaatti kaartoona sijaaraa ta'uudhaan beekamti. Ajaa'ib miidiyaan akka biyyaatitti yuutuuba kootillee waan sangattu qoyti ammaaf tanaan dhufe tuunis kara jirtim. Sabiskiraayib godhii ja'imoo beeshaashaa. Silkii teetanarraas haqadhu qoshaasham. Daawwachuu yoo feete viidiyoon too dhibbaa. Waan inni muudeemu anaa quba qaba. Namni koflaa oolu ani yoom na dhiba. Ilkaansaa baay'ina anaa quba qabam. Amma yeroon geesse xiqqooni boqonnaa. Bishaanis waan qabnu waluma unannaa. Hamugee jiraatus isanirraan banam. Amma na dhageessa oduun bal'inaatis waa xiqqomaa hafe. Oduun bal'inaatis waa xiqqomaa hafe. Jimaaniin qama'us kiiloo lamaa hafe. Jimaa sanuu dhiise eega tiktook dhufe. Osoon silaalee kofluu hojiin harka kufe. Aboo ati ajaa'ib. Saboo dhiyoo tana ganda kana keessaas hin jirtu. Onlaayina kanarraas hin jirtu. Ajaa'ib miidiyaa jeetiin yuutuuba seeneetti barreessa. Kanuma duraanii malee hin jiru. Tiktook seeneetti barreessa. Kanuma duraanii malee hin jiru. Eessa baddee saboo? Aboo ani dhiyoo tana biyyarraan deddeemu jira waa'een jimaa keenyaatu na dhibdeetuma. Dhiiroo maal ta'e jimaan keenya kun biitii ollaa keenyaatu noo maaliif bitachuu dhabde? Jeetiin akkana deddeemu jira. Nin dhiise ollaayinaa isa akkasittiin Sumaalee dhaqee Jibuutii, Keeniyaa fi kana hundaa'uu dhaqee gaggaafadhee dhufe. Aboo baasuma qabdammoo sa maal himtasa? Anu hektaar tokko dhaabeetiin meeyiree naa lalisee inni bitamuu dinnaan haramee buqqise. Keetiin barbaadee mataa isaa baqeessa haqamaatii dhiise.
galatoom hay bargaanin dhiifne qamaatii ajaa'ib dhiifta jaanii uskaan kijibini maa kijibdaami uleen sirraayis waan dhaabbattu lakkii boobar ammatti deebi'e qamaatii dhiiseetiin azuuriin na fuutee zarqalleeyniin dhufee funyaanin na maratee isfaaltiin manaamaan afaan keeysa na baate makiinaan nacceenaan achi boodaan kee jimaa kiyyakkute mee biyya gaafatte sanirraa Somaalee fi Jabuutii fi Keeniyaan dhaqee gaggaafadhe maaliif jimaa dhiiftan jeetiin gaafadheette Somaaleen maal siin jette mee waa'ee jimaa keenya kana Somaaliin akkana naan jette nuti hin qamaanu raabsiidha barbaannaa bitachuu hin feenu dinnichaa fi raafuudhaa wanni nuti nyaannu jimaan nu mirkaansaa nuti waan barbaannuu naan jaan boommoo gudii rabbiiti way ollaan kun numa dhibeemmoo Keeniyaanoo maal jetti isiin oomee maal dubbatti isiin akki jette ani jimaan bituu yoon jimaa barbaade ifumaa dhaabbatuu isaanillee fedhiin isaanii midhaan faa bitatu ifaa fi bishaan faa nurraa gannaqatu samaali maal akkam barbaadan dhiiroo ollaan kun Jibuutiin hoo maal jetti boo isii hoo gaafatte jimaa keenya kana sadakkaa qamaate osooniif qamaate silaa waan calliftu osoo mi'eeffatte haa tunifaan taa ajaa'ibaatiyuu achumadhaafi waa'ee sii tanaafa hii akkam jetti re'een nyaachifadhaaf garaabaa gaafatte garaabaan fi addaa qabdanii hii naan jette wallee jimaa kana hundaa irraanfate ish abashoo walgeeysa hundi kam godhattiin je way bakka geemma bakka amma booda wanni nuti goonu warshaa isa cuunfu itti haa bitannu cimmaaqi jijjiirree laastikaa naashaynu gubbaan dabarsinee awurooppaa haaneynu kana amma booda murtiin nuti qabnu khalaas aboo ajaa'ibarra maal taate ijjisi diimatte ni aarte moo warra namaani wal lolte jimaanis rakishee humnaa ol qamaate duraanuu halkan ni kakatta arra ni mirqaante wadaa jarraan bule boo ijji tanaaf na diimatti tanaan na mirqaansa mirqaanaa hidhii tana hundaan na xirrisaa bar duuba maal dalaguu deemtamma waan mirqaana kanatti baatu waa takka dalaguun deemummaan tana dalagaa waan garre taayetumaan xiqqoo ifiin haasa'ee rabbitti haasaa malee aboo beekimmoo mirqaannee taa'uu mii takkaa dalagachuu diinagdee guddisuuf tooftaa jijjiirrachuu hasibboonuu fadhee irraan tarkaanfachuu riskiin rabbii hedduu wanni galii galchuu dhiifadhu tana na jajina duraanuu isan beeyna jimaa babbareedaa namaaf hin raabsitan farshoo fi araqee namaani kadhattan magaalaa bareedaa naman geessitanii nyaata babbareedaa ifumaaf nyaattanii gaarii ifin godhin akkatti aboo meera gayi isa warra jimaa qamoo kanaatu bara akka tokko wanni kana isan goonuufi haasoytan namarraan calliftan silkii yoo dawwaltan namarraan cufattan isinii dawwalan nama jalaan kaaftan ganama haraara halkan ni mirqaantan ganama ni loltan halkan mataa martan hojii takkan qabdan biyyammoo kuffiftan usgaa udaan kee gadiyyaasini isanii waaqooqoodha isanuu guyyaafaa wakiidha naannoytan miilaayyoo dadhabdan makiinaa afeertan akka daa'imaatti galgalumaan raftan afaan ishoo akkattan hedduudha ajooytan bakti darsa qamaatii barbaada olii gadi xaaruu baay'ee mirqaantanii halkaniif abaaruu hoggaa mirqaanni ija isan keeysa haru namuma qophaa'ee utaalee bararu guyyaa aduu keeysa deemtan karaa gubbaa osoo dubbii gootuu yaa'iin nama gubbaa nama hojii hin qabne antanaafin jibba hojii qabaachuutu caala kuma dhibba daddeemaa ooluutu hamtuurra si dhaaba hojii taka qabaadhu itti fayyadame gurba ish aboo ati warra eeysaasiin deemta ani karaan deemaa warra asiitii miti akkana gadi karaa laga waayyuu kana
Olin seenuu barbaade bishaan nin dhuguu fi nin dheebodhe. Warra baadiyyaati ati silaa. Warra baadiyyaati. Hayi. Baadiyyaa isaa dhufte fooq ilaaluu deemta. Ispaaltii irra ba'uu sodaattee dhaabbatta. Gibbii ol seenuudhaaf kophee birraa baafta. Ishee ifeeyigaa maallaqa hatamta. Ish laalu hojii warra magaalaa kana. Yaa bada qorroffe maaliif xarrajjatta? Baadiyyaa kaateen magaalooytee beeyta. Sumaa iyyaaloomee deebi'ee nu hata. Baadiyyaa warqiidha deemaa fi ashiita. Hayi waynuma jettee magaalaan bareeddu fooqiidhaan faayamte. Lafti sii shaklaadha sami'uu fakkaatte. Dhimmaa cifanii waan barbaadde nyaattee filmii ilaalaa oolta tiifiidhaas banattee eeysaan baadiyyaa teessan himmee walit dhiyaatte. Way dhugaa keetee dilli naa lakkooyte bar baadiyyaa dhufa. Magaalaan qushaasha dikee faayilaandii fa'a. Tortorri sii keeysaa ajaan nama oofa. Baadiyyaan qulqullu magariisaa hafa. Aba'us kaabuuki maraata fakkaatta. Waan bareedduu hunda magaalaa bitatta maaliif xarrajjatta? Ishiishe dirqi faranji. Baadiyya guddattee burtukaana nyaachaa. Irraa nyaattee quuftee yaa handaqa garaacha magaalaa ifgoota barandaa jiraacha. Mataa kanaan dhahee si gubbaa foqqolcha. Yaa bada gabare mee iflaal. Miila kee baqaqaa shiringiidhaa seena. Sibiila fakkaata harki kee jabina. Kunulee qabatee magaalaa nuu seena baajaajirra keenyee qeersaat deebifna. Bookkanan godhatinka. Tanamaa bareedduu fooqii satee seete. Waardiyaa huntaatu baadiyyaa tuffatte. Gaafa hudduu qullaa deemtu irraanfattee karee tiisuudhaaf qarree gubbaa kufte. Siin beekaa bar. Hilleedha gurgurtee fuul magaalaa nyaatta. Afiifaas fiddee ruuza fuutee galta. Dhadhaasni gurgurtaa bitachuudhaaf zeeta. Way sumaan shawwade namummaaf dubbatta. Yaa baadiyyaa. Mee iflaalime. Osoo mataa martuu sirrattee funyoo. Guyyaa wallaaltee jimmataa fi sanyoo. Onneenis si duute aariin qabdu waanyoo. Laal akka jirtu. Qarree dheertuu sanii fooqii si fakkaate. Baay'ee takkaa gartee harreen deemuu barte. Maaliif xarraf jetta qoonqoon godda'amte? Laaqana kan nyaanne faxaratti guutte. Godda'ama qoonqoo huuti si keeysaa baate. Achuma dhaabbugaa darsa. Achi biraas hin deemini maal as sossoo'uu feete. Har'a magaaloomte ispaaltii irra teeysee maakiisha lallaaltee naaf deemuu feete. Way kofoote ajaa fincaaniif balleeyse akka tarra hin jettu osoon si qabalee ijatee si beeyse. Maal jette mee baadiyyaa dhamaatu? Maal jette dhamaa asiin beeka waan ati taate? Ispaaltii yoo garte bishaanii naan jetta. Xiyyaara yoo garte salaam jetta. Makiinaa agartu dheeba fiiguu kutta. Afaan namaan beeytu qubaanii garsiifta hoggaa waa bitattu cinqi nama goota. Yaa durriyyee balaa. Atuu gaala gartu leenca jettee fiidaa qeeransa yoo garte basho jettee qabda. Baalaan addan beeytu garbuu cita seeta. Akka nama hayyuun muudii naqabatta. Baadiyyaa warqiidha seenaatu dubbata. Qorannaa saayinsii ammaas tanayyoota. Jinni. Baadiyyaa hin dhufe jettee muudii naqabachuu feeta. Harka yoo barbaadde torba garagalee mudhii teesse kuta. Dhugumatti moo? Dhuga sirriyatte baadiyyaa warqiidha. Dhuga torba garan galin.